Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha warroonni nan beekne yoo jiraattan kennaa jaalala jedhama kennaa jaalala wantoota nama bashannansiisuu fi wantoota nama bashannansiisuu fi wantoota yaada tokko qabatee isinii dhufa isiniin jedha warroonni kennaa jaalalaatiif maatii taatan guddaa galatoomaa warroonni maatii hin taane kottaa maatii ta'a isiniin jedha uummata jaalalaa uummata qashtii isiniin jedha akkasumas warroonni laayikii fi sheeriidhaan na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha galanni keessan bilisummaa yaa ta'u isiniin jedha akkasumas warroonni kennaa jaalalaatiin maatii hin taane kottaa maatii ta'a isiniin jedha kennaa jaalalaa wantoota nama bashannansiisuu fi nama bohaarsuu akkasumas odeeffannoo adda addaa isinii qabatee isinii dhufa isiniin jedha chaanaalli kun chaanaala keessanii kottaa sheer godhaa laayik godhaa guddisaa isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha warroonni laayikii sheerii gootanii haga amma kana na wajjin turtanii akkasumas na jajjabeessaa koomantii gootanii na jajjabeessaa turtan guddaa keessan galatoomaa isiniin jedha uummata qashtii uummata jaalalaa isiniin jedha asittaansee har'a mata duree maal qabattee dhufte jechuun keessaan hin oolu akkuma asirratti argitan kana qarreewwan kun akkuma asirratti argitan shamarran suurarratti argitan kuni guyyaa eengaddaa ishiin tokko ni waraante ishiin tokko ni miidhamte kanaaf obboleewwan keenya kaayyoo biyyaa baataniif beeka kaayyoo kisin biyya namaa dhuftanii hojjettanii jijjiiramuuf immoo dhiira tokko jaalattanii dhiira tokko irratti wal loltanii miidhaa walirraan ga'uudha kaayyoon keessa inni guddaan kaayyoo biyyaa baatan maaf dagatu namni gizee kaayyoo ofii biyyaa bahee dagatu sanii wanta biyyaa san dagatee jechaadha wanta kara fuulduraatti maal akka godhu karoorri isaa maal akka ta'u yookaan maaliif akka itti deemu maaliif akka biyyaa baate hin beektu jechaadha kanaaf shamarran teenya namni kan biyyaa baataniif kan maatii keessan gattanii biyyaa baatan biyya keessan irra kan baataniif kan barumsa keessan addaan kuttanii yoo barachaas jirtan yoo gaa'ilas godhatan gaa'ila keessan dhiistanii yoo daa'imas qabattan daa'ima keessan dhiistanii yoo barachaa ture jettan barumsa keessan kan addaan kuttan hojjettanii jijjiiramuudha malee dhiira yookaan wantumti tokko fi kan kaayyoo keessan kanarraa sin gufachiisu miti maaliif akka salphaatti miti biyya namaa kana dhufuun akka salphaatti miti waan bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii mee wanti biraa hin naafuutiin tiraanspoortiin gizee isinii asii achi deemte sun bichaan aarsaa hin nagama akka nama kaffalchiisu maaf dagattan isuma maaf hin yaadanne dhugaa rabbi har'a as geechanii akkuma barbaadan bakka biyya firiidamii jedha jettaniituma akka barbaadan ta'u maaliif barbaachisa wanta biyyaa baataniif san maal dagattan wanti biyyaa baane hundi keenya hojjannee jijjiiramuu qofaaf malee yookaan dhiira dhabnee yookaan immoo dhiira fi muti kan biyyaa baane jecha yoo akkasii dhiirri yoo akkasii kabajaan kan maatii keenyarraa bakka maatiin keenya jiranitti kabaja maatii keenya eegee kabaja keenyarra eegee kan maatii keenyarraa nu kadhatee nu fuudhu hedduu jira garuu isaaf miti kaayyoon keenya hojjannee jijjiiramuudha kanaaf haga kaayyoo keetii galmaan geechutti asitti maaltu si tuqee asii ta'ee immoo eguma ta'ee jechaadha atiin kuni namni tokko jechaadha si lamaan hiriyaa akkamitti hiriyaa keetirratti jechaadha hiriyaa keetirratti dhaxxee jaalallee hiriyaa keetii yookaan abbaa manaa hiriyaa keetii dhaxxee fudhachuu deemta maaliif dhiiras ta'e dubartiis ta'e dubartiinis bakka nama tokko jala mana tokko keessa 9 haadha takka jala 5 jedhe Oromoon kanaaf nama san bichaatu jira immoo kan ishiin jaalattisantu sitti bareede immoo maaf dhaxxee obboleettiitti irratti oduu si ta'e wanta ofiin jaalanne tokko akkamitti nama hawwita atam ofii keetii abbaan manaa kee tokko yookaan jaalalleen kee tokko dubartii biraa akka sirriitti ilaalu yookaan dubartii biraa wajjin akka gaa'ela dhaabu yookaan dubartii biraa wajjin akka inni asii achi jedhu hin barbaadu ati ofiin kee ana akka kootitti hin barbaadu namni sunis akkuma ati hin barbaanne akkuma ati hin jaalanne akkuma keessanitti egaa akkuma agartan kanatti wanta ofii keessanii hin jaalanne tokko namaaf hin hawwina akkuma ati jaalalleen kee yookaan abbaa warraan kee tokko nama biraa akka sirriitti ilaalu hin barbaadu ishii sunirree akkuma ati hin barbaanne namni biraa sunirree hin barbaadu jechaadha kanaaf wanta of hin jaalanne tokko namni akka jaalatu
yaadini jechaadha. Dhugaa rabbi kan biyyaa baataniif hojjechuuf dalagachuuf hojjettanii jijjiiramuudhaaf kana bira maaltu sin geeche ta'e immoo tunis obboleettii teeti kana maaf barbaachise kanaafuu ishiin miti tunirree jechuun rakkoo mataa kichan hin qabduun jedhe kan miidhamterree kan miitirree እና akkasi dhugaa baay'ee waan baay'ee nama qaanechuudha yeroo amma oromoon dur aadaa beekaa safuu beekaa jedhani kan amma hin beennu akka aadaa oromootitti hiriyaa nama tokko jaalachuun hiriyaa ta'e yookaan abbaa warraa yookaan jaalallee hiriyaa ta'e safuudha dhugaa rabbi safuudha maaliif hiriyaan sun obboleettii hiriyaa jechuun hiriyaa gizee rakkoo gizee gammachuu gizee gaddaa kan waliin dabarsanii jechaadha hiriyaa malee kana si wal jala deebi'anii abbaa manaa keessi jala deebitee si jala fudhattu yookaan jaalallee keetii si jala deebitee haasofsiistu wantumta akkanaatu hin barbaachisu sin jedhe dhugaa rabbi maaf barbaachise kanaaf baay'ee dogoggortee jirta sin jedha kanaaf kaayyoon keessan biyyaa baataniif dhiira osoo hin ta'in hojjettanii jijjiiramuuf maatii keessan jijjiiruudhaaf akkasumas ofis jijjiiruudhaaf biyya keessan baata waan ta'eef kaayyoo biyya baata sammaa dagattanii akkasumas immoo ofii keessanii kana taatanii shamarran biyya arabaa yoo jedhan miskiinni gadi baatee waa tokko hin beeknirree bakka sababa keessaniif arrafamti shamarran biyya arabaa maaliif foon tokkichatu xannacha tokkichatu foon hunda balleessa akkuma jedhasanii maqaan keessan maqaanuma keessan kana shamarran mana madaamu keessa hojjettu yookaan mana namaa keessa kan hirriba malee bultu kan qooqashii marattee arra naa darbu buruu naa darba itti hojjettu sababa keessaniin maqaan badaa jira maaliif shamarran biyya arabaa yoo jedhan hundumata akkas jedhu kanaaf ofii keessanii akka barbaadanii ta'uu dandeessu garuu shamarran biraatiif warroota miskiina warroota bilbila malee arranu darba buruu nu darbadanii kan hojjetantu jira bilbila malee jechaadha maatii ofiitti dawwaluudhaaf warroonni meeqa rakkatantu jira dhugaa rabbi kan sa'aatii 24 kushiinaa namaa keessa ganama kaanii kan dhaabbatan aga galgalaatti kan dhaabbachuu dadhaban kan odoo miilli isaan dhukkubanu kaliin isaanii osoo isaan dhukkubdu hin jijjiiramne hojjannii nama taana boruu nu dabarti jedhanii kan lafaantu jira isin immoo asitti kaayyoo biyyaa baataniif dagattanii waan biyyaa dhuftaniif dagattanii akka waan nama dhiira dhabee yookaan dhiira biyyaa ba'e tokko fakkeessitanii asitti gizee wal loltan asitti gizee wal miitan baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa isin osoo beektanii namuma jaalachuu isin hin barbaachisu maaliif jennaan kaayyoo dura biyyaa baate nama jaalachuuf yookaan dhiira dhabbeeti murtii waan ta'eef hojii dhabbiyaa baate waan ta'eef hojii kee xumurtee kaayyoo kee gizee galmaan geecha hundiyyuu si dhaqqaba maaliif hundiyyuu gizee galmaan gaattitti wanta hin jiru waan ta'eef wanta argachuu dandeechu ni argatta jechaadha garuu asitti kan miidhaa kana walirraan geessitan baay'ee tokko ulfaata dhugaan maal akkan jedhu baay'ee tokko na gaddisiise guyyaan dhaga'u baay'ee tokko dhugaa rabbi maaliif wanta akkana wanta surumayyuu ilma namaatirraa hin eegamne osoo lubbuurree baasuudhaaf kan duubatti hin jenne osoo aga miila ta'usanii karaa ijaa ta'e yookaan karaa biraa ta'e lubbuun ba'usunis kanumaa jechaadha kanaaf aga dandeechan tokko of eeggannoo godhaadha isiniin jira ijoolleen akkanatti nama namarra deddeemtanii jaalallee nama abbaa manaa fudhattan gadi taa'aadha ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa waaqayyo bakka jirtaniif kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedha warroonni nan beenne yoo jiraattan kinnaa jaalala jedhama kinnaa jaalala wantoota nama bashannansiisuu fi wantoota nama bashannansiisuuf wantoota yaada tokko tokko qabate isinii dhufa isiniin jedha warroonni kinnaa jaalalaatiif maatii taatan guddaa galatoomaa warroonni maatii hin taane kottaa maatii ta'a isiniin jedha uummata jaalalaa uummata qashtii isiniin jedha akkasumas warroonni laayikiif sheeriidhaan na jajjabeessaa turtan guddaa galatoomaa
isiniin jedha galanni keessan bilisummaa yaa ta'u isiniin jedha akkasumas warroonni kennaa jaalalaatiin maatii hin taane kottaa maatii ta'a isiniin jedha kenna jaalalaa wantoota nama bashannansiisuu nama bohaarsu akkasumas odeeffannoo adda addaa isinii qabatee isinii dhufa isiniin jedha chaanaalli kun chaanaala keessanii kottaa sheer godhaa laayik godhaa guddisaa isiniin jedha ummata qashtii ummata jaalalaa isiniin jedha warroonni laayik sheer gootanii haga amma kana na wajjin turtanii akkasumas na jajjabeessaa koomantii gootanii na jajjabeessaa turtan guddaa keessan galatooma isiniin jedha ummata qashtii ummata jaalalaa isiniin jedha asittaansee arramata duree maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu akkuma asirratti argitan kana qarreewwan kun akkuma asirratti argitan shamarran suurarratti argitan kuni guyyaa engaddaa ishiin tokko ni waraante ishiin tokko ni miidhamte kanaafi obboleewwan keenya kaayyoo biyyaa baataniif beeka kaayyoon keessan biyya namaa dhuftanii hojjettanii jijjiiramuuf immoo dhiira tokko jaalattanii dhiira tokko irratti wal loltanii miidhaa walirraan ga'uudha kaayyoon keessa inni guddaan kaayyoo biyyaa baatan maaf dagatu namni gizee kaayyoo ofii biyyaa bahee dagatu sanii wanta biyyaa san dagatee jechaadha wanta kara fuulduraatti maal akka godhu karoora isaa maal akka ta'u yookaan maaliif akka atta deemu maaliif akka biyyaa baate hin beektu jechaadha kanaaf shamarran teenya namni kan biyyaa baataniif kan maatii keessan gattanii biyyaa baatan biyya keessan irra kan baataniif kan barumsa keessan addaan kuttanii yoo barachaas jirta yoo gaa'ilas godhatan gaa'ila keessan dhiistanii yoo daa'imas qabattan daa'ima keessan dhiistanii yoo barachaa ture jettan barumsa keessan kan addaan kuttan hojjettanii jijjiiramuudha malee dhiira yookaan wantumti tokko kan kaayyoo keessan kanarraa sin gufachiisu miti maaliif akka salphaatti miti biyya namaa kana dhufuun akka salphaatti miti waan bu'aa bahii hedduu keessa dabartanii mee wanti biraa hin naafuutiin tiraanspoortiin gizee isinii asii achi deemte sun bichaan aarsaa hin nagama akka nama kaffalchiisu maaf dagattan isuma maaf hin yaadanne dhugaa rabbi har'a as geechanii akkuma barbaadan bakka biyya firiidamii jirra jettaniituma akka barbaadan ta'u maaliif barbaachisa wanta biyyaa baataniif salmaa dagatta wanti biyyaa baane hundi keenya hojjannee jijjiiramuu qofaaf malee yookaan dhiira dhabnee yookaan immoo dhiira fi muti kan biyyaa baane jecha yoo akkasii dhiirri yoo akkasii kabajaan kan maatii keenyarraa bakka maatiin keenya jiranitti kabaja maatii keenya eegee kabaja keenyarra eegee kan maatii keenyarraa nu kadhatee nu fuudhu hedduu jira garuu isaaf miti kaayyoon keenya hojjannee jijjiiramuudha kanaaf haga kaayyoo keetii galmaan geechutti asitti maaltu si tuqee asii ta'ee immoo eguma ta'ee jechaadha atiin kuni namni tokko jechaadha si lamaan hiriyaa akkamitti hiriyaa keetirratti jechaadha hiriyaa keetirratti dhaxxee jaalallee hiriyaa keetii yookaan abbaa manaa hiriyaa keetii dhaxxee fudhachuu deemta maaliif dhiiras ta'e dubartiis ta'e dubartiinis bakka nama tokko jala mana tokko keessa 9 haadha takka jala 5 jedhe oromoo kanaaf nama sanbichaatu jiramoo kan ishiin jaalattisantu sitti bareede immoo maaf dhaxxee obboleettiitti irratti oduu si ta'e wanta ofiin jaalanne tokko akkamitti nama hawwita atamu ofii keetii abbaan manaa kee tokko yookaan jaalalleen kee tokko dubartii biraa akka sirriitti ilaalu yookaan dubartii biraa wajjin akka gaa'ela dhaabu yookaan dubartii biraa wajjin akka inni asii achi jedhu hin barbaadu ati ofiin kee ana akka kootitti hin barbaadu namni sunis akkuma ati hin barbaanne akkuma ati hin jaalanne akkuma keessanitti